Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanaala keenya jalatti argamtan nagaan koo keessattis nagaa qabusni jechuun jaaladha. Egaa ka har'allee akkuma baratame biraanki ajaa'ibaa wayiin hojjedha jedhee sanan sa'aatiin na jala deeme kaameeraa keessa akka dhokfadhe isinitti argisiisuudhaaf jechuudha. Karri akkana banamaa karra dugda duubanan godhadheetoo jira kaameeraa kiyya xarapheeza irratti nyaata dhiyeesseera. Nyaata maaliin dhiyeesse? Asitti akka argaa jirtan amma yeroo laaqana ani garuu kanan hojjedhu qopheesse barbaree biddeen jechuudha. Biddeen xiqqoo qopheesseen barbaree irratti qicee maaliif mana hin jiru reeffan gale nan ta'a jechuudha. Midhaan kana barbaree kana jala godheen bishaan asitti qopheesseen jira. Asitti immoo nyaata argitaniif nyaata kana nan dhoksa. Nan shaffaneetan ol ka'a jechuudha. Shaffaneetiin ol ka'a. Booda waan ani garuu erga inni dubbatee xumureen booda nyaata kanatti biraan kireedhaan mee maal akka itti dhagahamu walumaan laalla. Anan ta'a ammoo egaa kan namni hoo alaa dhufee wayyaa qayyaratee kara waan hin hojjetin illee sin naqqabsiisedhee waan tokko olii gaddeema ani garuu hara calliseetuman ta'a jechuudha. Luka warra naqadhee to'ii anuma faana turtii godha. Viidiyoo kana hoggaan isin xiree sinatti dhufuu danda'a. Yaada keessan naa barreessa. Biraankii kana hoggaan namni milkaa'ee abdii qabee shakku azara viidiyoo yeroo darbeetu kanan as dhokfadhe hin shakkine jechuudha. Shakkii akkasii keessaa hin seenne egaa akka fuulduratti yoo barbaade hin beekuudhaan. Fuulduratti barbaades tokko yoo milkaa'u baadhe tokko nan milkaa'a. Biraankiin kee attuma fufasanii jechuun jaaladha. Amma ani karaa kaameeraa kee cufadhee tanan gizmanni karra keessa ga'u kaameeraa koo bana ani amma nyaata kana shaffaneetan kan ammoo fillafiitumatti daanteeliidhaan shaffanee teechisee eegee dafeen itti kenneetuma calliseetuma ta'a jechuudha. Egaa hoo har'a milkaa'ee ittan gammada biraankii kana maaliif aarsuu barbaada waan ta'eef iyyuu jechuudha. Kanaafuu mee dadhabee aduu kanaan manattan buqadhee nyaadha jedhee dhufee ani beeku maal akka afaan keessaa boo as keessatti jecha koo keessatti of qaba baay'een dubbatu garuu mee waan afaan isaa keessaa bahu laalduuf jechuudha. Dafeen aaru achi aarran homtuun qabu gaara dho'aa jechuudha. Har'a inni dho'aa ta'ee of qaba ta'ee maal akka inni dalagu itti qophaa'itan jechuudha. Gaganama maal irratti hojjetu jedheen yaadaa jira waan ta'eef har'a numa naa milkaa'e. Kan jirtu. Jirtaa geessi. Jira bakka nagaa dhufte. Oolman akka. Bareeda. Bareeda. Maal taate? Bareeda. Dadhabeen dhufee Isa naa oolu. ergin deeme Maalirraa barbareetti namaa kennamaa renyaan. nan dadhabee aduu keessa dhufee anis nyaadhutee galgala irraa ta'u jedha. Maalidha kun barbareetti maalidha kun? Jechuun bakka gaafa tokko nama mudataa miti. Gubbuu barbaadde. Jechuun bakka Namni barbareetti namaa laatu nama gubadhu namaan jirudha. Kan na gubuun dhabe moo maali yannati barbareetti na laatu? maaltu si gubaree wanta haara wamtu hin jiru akka carraa ta'an hin deemanan turre ammaan dhufee bakka dadhabeen. Argitu uffata uffateen jira mana keessa uffata akkasiin uffadhee ta'a reeffan dhufe suma dura Anoo beelee inni dadhabeen dhufe maali barbareetti akkamitti namaa laattaati misaarratti maal jechuudha? mudannoodha ka gaafa Moo naa tokko mana oollee maalidha? mana oollee Eessa naa oolte? akka carraa ta'an argi deemee dhufe hiriyaa kiyya biran deeme. Isheen makkaas Hiriyaa too bira deeme dhufe nyaadhuti bishaan dhugii Fuudhi barbarree maali barbarree maalidha na gugguu barbaadee maalidha waan isaa. sin gubu barbaree suma duraanii wanti jedhanii hojjennuudha bara. Nama garamta qabu. Amma na duraa fuudhi. Nyaadhu waan namanni qabu maalii gisee tokko waan namanni qabu kunuma nyaata babara. Akka carraa ta'ee na yaamtee achiin deemee ishiin buna minamina naan jechaan achi ture kanaadha bakka wanta biraa. Amma fuudhi na duraa fuudhi siin jedhe bakka daraa maaloo.
Irraa fuudhi. Moo jakeetti naqu fuudhee barbarree kana. Barbareen ijatti nama qoricha barbaree. Maal boqotti nan baree keessatti. Itti naqu jakeetti seechi. Ati na fuudha kan. Fuudhee joogan nyaatu fi jefti jenneti. Na nyaata kan maali? Barbareen kun nyaatama bar. Kuni waanuma jirudha. Numa nyaatama. Saatii misaa irratti barbareetti namaa kennamaa. Akka carraa malan turre. Maalidha? Yaadni kee maalidha garuu? Yaadni koo maalidha? Yaadni koo nyaata nam qopheessaa ture bakka maal irra muudannoodha bakka. Mudannoo kee achi fuudhii deemii amma. Akka carraa na yaamtee buna naan jettee kaan jettee kanattan ture. Amma nyaaddu bishaan. Akka namatti yaadaa jirtaati garuu. Akkamitti yaada re'aan silaa akkuma duraan yaadutti yaada hoo. Jedhamu baate xarabbeezaan kun dhodhoo yaad. Dhodhoo xarabbeezaa. Biraanki. Kunoo maalidha? La foonii dinnichaadha. Kana ofii keenya booda nyaachuufi. Kan ofii keenya nyaachuuf kaawwatte. Biraanki kunnootti kaameeraan koo achi jira la. Kana ofii kee kaawwatte dura kana nyaachuuf. Kana eenyu laachuuf? Bomarti nyaachuuf. Xarabbeezuma keenya dhodhoo afaan malee xiqqoon turaa ture. Inuma barbaree ijatti na naqxamoo maali goota gumaa? Juba keetti naqa. Maal barbareetti namaa kennu? Kana eenyu nyaata? Kana eenyu nyaata? Moo manatti nyaachuuf manatti? Oduma nama mudate hoyi. Oduma injira bar wanta kanaa kun akka carraa ta'e manaa baatee ani koo kanatti qopheeffadhee roneessi eeguu baatte dafee isa fuudhee fiduu baatte. Xarabbeezaan kun dhodhoo'ee sila. Kan ofii keenya nyaachuuf. Amma mee maaloo kaameeraan kun nuti nagaan isiniif haa ta'u jedhii hordoftoota kootiif mee miira sitti dhagaamillee dubbadhu yaa rabbi. Namni akkana ta'a guyyaa tokkoof koo numa dhabama barbiddeen. Waan dubbadhu yoo qabu waan beeleen jira. Ittiin kana kaawwattee du'a nuti achi naala. Kana eenyu nyaata? Simatu nyaata ka. Ani piraankiin hojjechaa jira malee barbarree nyaattayyuu adoonni barbaree dhassi dhiyeessetu iyyuu beeka. Maalinni waanuma taaniyyuu dhiyeessee beeka. Asumtuu yaaddu barbaree dhadhinuma laalaatti itti yaadda. Jalqabas immoo bilbileessitti hima malee. Oduma ta'eewu aarii kana mara barbaree kana fuudhanii jatti si naqaan dura ani koo bilbileessitti hima bara. Amma maaloo hordoftoota kootiin nagaa jedhi nagaa jedhin kuunoo kaameera laa karas. Ana areera waan tokko dubbachuu danda'u. Hanqina ajaa'ama iba. Giifti. Haadha biyya. Maal nama diba? Oduma ta'eeyyuu gaafa oduun akka carraa ta'e jechuudha. Akka carraa ta'e oduun hin jirre ta'e bilbileessitti hima. Bakka hin jiru hin qopheessine. Gahee bakka kana. Garuu aaruu keetiif baay'ee hin gammade. Bakkuma barbareen ija koolitti danda'amne. Ija keetti naquun qaba. Ofumaaf nyaata dhabdee fuutee mana yaala. Maal jedhama maal ofumaa balleessanii ofumaa deebi'anii dhaaban jedhu sana. Araa hordoftoota kootiin nagaa jedhi nagaa nagaatti dhaamame miira sitti dhagaame waan ta'e wayii dubbatu. Ameen hunduu jiraa. Warroota dhiiraa keessattuu dadhabanii alaa dhumnaan qoonqoodhaan ittiin dhufina. Kaameerumaan argina aguman kun nuti kaameeraan jedhuunu kaameeraa arguu hin dandeenye. Calliseetuma nyaata malee. Bishaan gadi dhufiitti haase. Maal kutu? Maal jette? Wanna badaa tokko hin dubbanne bakka. Kanan nyaaddaa jettee. Haadha gaadha. Maarree nyaaddu ka. Rakkoon qabu. Nyaachuun rakkoon qabu. Nan cufaa nagaa jedhiniiti nan cufaa. Narraa cufii. Ishii nan cufaa. Nagaa jedhin. Narraa cufii. Ishii nagaa jedhin ka. Ishii waa sitti dhagaame dhaamiif. Waan nuti dhagaame jiru. Homo sitti dhagaamne. Aariin jira narraa cufii. Aarii akkami sitti dhagaame. Narraa cufii shan. Hordoftoota keenya ka dubbachuullee hin dandeenye guyyaa biraatti gaafa nagaa ta'e kaameeraadhaan qaxxitaa siniif deebina. Waa'ee piraankii kanaa laallee
mee komentii keessanii ilaallee yaada keessanii ilaallee akkanumatti biraakii malee isin deebina. Inumaayyuu beela'ee jira kaameeraan dura isaa jiruudhayyuu itti beekan kaameeraan kun nuti biraankiin hojjedhee jedheellee hoggaan itti immoo ilaaluu hin dandeenye callisee nyaate dadhabbii irraa dhufe karaa irraa dhufe hojiidhaa dhufe itti sin laalamu ani garuu san hin laallee irratti hojjechuun qaba jedhee waan yaadeef qofaadha jechuudha kanan irratti hojjedhe soorii dhiifama.